namuu jireenya garaagaraa dhuma dabarsa jechuuf ilaalama achillee jireenyi moo Ante bichaare lamsi gale kee garuu namatti dhagayama kophaa kee dhiibbattee as ga'uu kee kun I am so happy baga wal barre baga keessumaan hiriyaa kiyyataatti baga nama sijaara si kabaju tokko ani koodeen gadda gizeeti mucaa kiyya fa'aa uffata aadaa ergituu fi yeroo ati soodaree kanatti oromoota as naannaatu oduu kee dhagahu asirratti bonatti xibaartu ani ilmoo ani guddate ko dhugumaan ilmoo mangisti wayitise abar ilma mangistu faise ka mangistin tanura biya bulchaa ture mangeedha waan mangeedha si gate libra Zimbabwe darbe se abarani qacaacinne kanale wal fakkaatu gurbatti Wani bas gabe mangeerra amma mallisna wayu beyesus maali duru tirgeedha gaafa jettu jechuun akka Oromootti nama darbe Itoophiyaa bulchaa ture barbaadee dhabe kaama Oromoon Itoophiyaa bulchaa ture Abiyyiin dura mangeedha lijiyyaa sun dhaqqabne ati kazaan mangeen kenna bar afaan Oromoo dagate malee eenyaanos Oromoodha jaalannu jibbinus amma yoo fiizikaalii ta'e kana qacaacinna keetii fi walitti fiduu fi haasa'e kee ani ilma mangistiiti jettu abbaa girgirri. Baga das jedhe raachuu jedhu dhugaa rabbiitti amsoo baay'ee fi gammadeera ukaan dassaalek. Shii. Galatoomee asliko. Ani baay'ee maal jedhee nama na seete. Waan himatan hunduu yeroo qaba jedhee nama naan akka kooti. Waan tokko dubbachuuf, waan tokko himachuuf, waan hundumtuu yeroo qaba jedhee nama. Amma fakkeenyaaf ani dur kana otoon bahee haasa'e namuu asirratti taa'u kun amma namuu rakkina baay'ee qaba. Namuu hundumtuu namni taa'ina ilaalu hundumtuu rakkina baay'ee qaba. Amma asitti bahee dura otoon dubbadhee ofii boo'ee isaanis boosisuu ta'a asliiqa. Dhugaa. Ani bonaasii bahee jedhee ani ofiifis nan bo'a isaanis boochisuu ta'a. Wal boochisuu ta'a. Namuu rakkina mataasaa ta'e qaba. Anis immoo gaafan bahee rakkina haasa'uu fi rakkina isaa irrattis boo'uu ta'a. Ba'aadha jechuudha. Uummataafis ba'aadha. Ani maalan amana. Ani amma fakkeenyaaf ani as bahee namaaf ba'aa wayii rakkina wayii ta'uu otoo hin ta'in bakka isaan dhufanii itti bashannanan, bakka isaan itti dhufanii itti kolfan. Bakka isaanitti dhufanii waan sammuu isaanii jeeqaa jiru bakka itti irraanfatan ta'uun qaba jedhee nama naanne. Gaaf tokko yoo nan yaadadha gaaf live mucaa tokko faana taa'ee harmee isaa dubbifna. Waa'ee harmee gaafa kaasu baay'een jeeqame. Baay'een jeeqame jennaan dhiiseen bahe live'icha. Dafee na dhukkube maal jedheeniin cufee bahe. Amma garuu amma gaafan ishee sargu gaafan obboleettoo gaafan ishee argu gaafan ishee argadhu baqqaan amma guutuu ta'eera. Amma seenaan koo kan nama barsiisu ta'uu danda'a. Kan nama jiru miti amma. Amma seenaan koo amma jiru kan nama gaddisiisu miti, kan nama cinqu miti, kan nama irratti ba'aa ta'u miti. Garuu kan nama irratti abdii horuu, kan nama gammachiisu. Namni akka kan namallee barsiisudha jechuudha. Kanaafan yeroo kana eeggadheessa barsiisi. Asliiko. I think it's the right time. Waan hundumtuu yeroo isaatiin yeroo ta'udha bareeda. Jedhee. Bareeda. Baga waan isin keessa dhugaa rabbi baga gammadde. Gammachuun kee gammachuu keenya hundaa obboleettii keenya obboleettii Oromooti because you are trident. Amma silkii haasa'a turena itti maan ture asitti bar hundumti baay'ee si jaalatu suura kee faa post gochaa jiru kan koo wajjin godhanii baay'ee si jaalatu jedheen itti ni. Baay'ee baqa ankolfite like akka baqa Oromoon baay'ee si jaalata amma like seenaa koo dhagaan interviewdhaan waa'ee kee haasaa jiru naamin jennaan baay'ee gammaddee jechuudha. Baay'ee gammaddee isheen.
amma live galu kooti nura asature amma otoman sifana saw textina ergite video way ilalte kan gof kan she sura godani sa post godana ergite TikTok irra isa live irratti amma na ilala turte malaka jettu garu mbeku garu ilala na jette na amma yu textina gocha turte na bero dhiyotti mon ndema shebira amma je lama boda mnamin deme ishe dubbisen debe ajechaa jira. Ransai deemoodha? Yaa ishee bira deemuu kan jira amma almost processing hin jalqabu. Isheen dhuftee hin dubbiftu? Isheen amma dhufuu hin barbaade ture garuu amma maastarsi ishee barumsa amma jalqabde. Okay. Bareeda. Noomaara koo. Jalqaba. Atillee dhuftu waluma arguudha. Dhugaa Rabbi umrii keessan haa dheeressu. Rabbi ija wal sin haa agarsiisu. Rabbi maaddii keessanillee gammachuudhaan bakka tokkotti riskii keessanuu naannoo ollaa tokkotti sin haa godhu silaa. Jireenya biyya lafaati. Lafa amii tolgaa. Dhugaa ammallee Rabbi kana caalaa si haa milkeessuudhaa jedhu dhugaa Rabbi. Amiin. Dhugaa baay'ee gammadeen jira ani amma. Sudah maalti gargaaru qabalee gaafa faransaay deemtu shittoo bitee si ergu kan faranjoonni dibatanii beekta. Sudaan tifoozoo ana gaafa achi deemu minaamin xibbaqaa achitti naaf haaramadu nama qabatana. Kunoo asii simannaa siif goonanaan jechaa jiru. Oromoon baay'ee biyya Faransaay irraa naa bilbile. Baay'ee kan si dhibu asli. Akka ummata Oromoo ani ummata garraamee addunyaa kanarra yoo waan jiru natti hin fakkaatu. Dhugaa Rabbi. Edda gaafa interview sanarra namnumti naaf hin bilbiliin hin jiru toon siin jedhee namantaa. Bakka bilbilli guyyuma guyyaan bilbilama bakka. Raachuu koo nuti maatii keeti raachuu koo nuti si wajjin jirra raachuu koo kunis bilbilee maal siif godhu naan jedhu. Dhugaa Rabbiin siin jedha. Kunis bilbilee maal siif goonu naaman naan jedhu. Akkamitti bakka akkan like waan hundumaan irraanfadhe like dhugaa laphee koo irraan gammade like I have bakka ani bicha baay'ee nama gammachiisa dhugaa Rabbi wanti jiru like dhugaa Rabbi Oromoo hundas ni gammade baay'ee dhugaa Rabbi ani amanuu ani hin amanne bar ani kunoo erga duraan YouTube illee baay'ee ilaalaa yeroo wayii gizee girgirrii sanatti fakkaata. Fuulli kiyya adabame beektaa. Achiin waggaa 3 ifni adabanii jibbe yeroo hedduu gaafa biroo tokko $1,000 wajjin na jala gubate beektaa. Achumaan itti deebi'ee saayidaan argatti sabskiraayibii 30,000 moo akkas naa godhee hin gubate. Hindis. Gizee poostii kee argu naaf yaa jalatti arge beektaa. Keellee argee irra kaayan gizeeti Ingilizanyaa manaamni karaa poostii goote soddaan xibaaraa mintunas TikTok irratti malee karaa Feesbuukii kanaan fooloon deebistu manaamin jedheetuma bira tare laayikii matu qabeeta. Jesti omqoo sama akkanaatti akkuma hiriyyummaatti akkuma nama feemasii tokko intarvii godhanii laale. Hiriyyaadha waan ta'eef haappiin taane homaa waanuma asirratti waliin haasofnu haafayaalee addis nagar mini hamaxaal. Garma mutola sambusa bole bazi wata bazi gabba jere intini gone kagamme jelatne wata ko gone amma gide ka doctor Nafia dubbisu commenti barreessu arke kala date sargi wayitu ture wallahi galetini sarj dake YouTube sarchi gore gamme jelatene wanti guyya barreeffamu arge dhugaadha moosufa haga dhumaata idage are ilela raachuno kuni Nase wanti giraachuu ati ichirratti beektu kabira. Hiriyaa kee ka telegiraam beektu kabira. Ka silkii daareektii beektu kabira. Ejjigaan kabiraan isi ta'e. Maal gurbaan gaararraan kun jedhee irra deebi'ee kana haaraatti dhaggeeffadhee malee dadhabbii. Ooma gochuu hin dandeenye. Baguma Rabbi gammachiise jedheetuma dhiise. Siidaa waluu lebsuudhaa bolooftaanuu si erga maal godheetuma. Garuu intarvicha ati kamummurame sani isa TikTok keetiin argite akka ati gadhiifte just online jira arge. Homaa wanni dhageenne beektaa firee keessa jiru waan achirraa ta'u suni isuma achi barabaraa turte manaamini kana jira. Isuma uftuu manaamini kana jira achirraas.
هما لغا نما جايبا يو نمني كانوما ركو وفيد ويفتي جباتي ركو كيسابي غاف أرغتي سب وفيتين غاتي تو بريدا مالي في أما أصو فكينا غاف ركو كي كرهمتي ميديا كان رام في ربيدا أماني كون غاري ربيدا أماتي غاري دا أكاتا إذا اتبادات تجرتي غاري إناني بيكا أمتا كينا كان جلتي أكا كيترزنتي متي أيرو دوكو أكا أبافي أكا الموت بولتما ولا وان تيفي ما تجرى بيتا أورمون ركو كيندن دو باقي غاري غارو أما سو غافا دول تسان نما وانا كراتا وهمتي أرى يوتيكو ويسيكو مثلا يسير أبان وان غافا دول تسان يسيتو كان سيغالي أمالا كذي هندامكا warra gaasa rakkoo keenyatti bira dhaabannetu akkasuma. For example amma namoota tokko tokko gidee dhukkubsatee fayyee deebi'ee Oromoo osoo waa hojjetu suma waa godhu waa dogoggore laal. Waan saniin si arabsa even nama dhukkubsatee gargaarame laal. Sigalee amma kijiba dhiisi jetta muraad. Dheengadda reedii maal gootan suuraa bara inni dhukkuba ol fidan turre maal kijiba dhugaadha. Sigalee even anamma osoo na dhukkubee maallaqa waliin naa guuranii yaalame borutasa fakkeenya simaa hiriyaa kanaaf wallolle ijoolleen kun hiriyaadha waa baay'ee hojii dabarsanii jiran gaafa inni dhukkubu akkatti raachisuun sagalee sii ta'ee si gaafachaa ture maal sii godhaa ture suuraa fi qabrii deemee isaan fidan jechuun si gala waan akkasii illeetu jira hunda caalaa tokkoffaa baga rabbi si milkeessa lammaffaa baga iccitii kee qabata si gala isa ani hunda caalaa kanis tolee kana si gala qabattee asga'uu kee kana wanni qabu namni naaf yaadin gaafa dhadhiise kuma 300 baase asirraa kolfa guyyaa tokko profaayiliin gurraachifata. Harmee kiyyatti doolaara kuma 100 birrii Itoophiyaa kuma 300 baase guyyaa tokko gaddeen beeku namni jedheen beeku gidee tokko tokko na aarsanii gidee isaan tasaanaa sheekuu tafaatti himu dhaga'u sanuu du'aa yaa godhaniif mallaqa na gargaaraa miti nama sheekaa kana gidee dhufu haaratii dhukkuba maal barbara du'aa naa godhanu isiyyuu rabbi sirraa ajiisu jedhan hagana marka ati waa irraan barbaanne. Kakkumata taate ilillee kana solitti agurtu dara saadi battu waan birallee gootaa fi duufi gargaaratu kana jesti ani waan si gammade nu caalaa maali bagga citii kee olfattee xiiqeffattee adda geet irra aantu rakkoon irra aanan hin jiru si galee barumsa baay'ee sirra argatu obboleewwan kee warri si hordofan anuyyuu jesti citii qaba turetti anama fakkeenya namni dhugaadha yeroo tokko tokko Ari ke segizeen arabsa waajjira malee osoo asiin naqalanii anamma gidee maallaqa keessaan qabna yeroo beela'e jaartiin tiyyan beektu ufin haati seenaan beektu. Garuu gidee asirra na aarsan waan namni jedhu kana maaliif akkanatti yaaddan bammiloon aarirraa itti masii galeen isaayyuu waa barbaachuu manaamanii kana miti beektu. Namni sobee gidee kolfuu gidee maal jedhu hundi isaa namuma jireenya gaarii jiraatu fakkaata. Hunduma isaatu madamadaan isaa madaa qaba namni hunduu si galee. So baga rabbi si milkeesse ammallee darbii jiraadhu rabbi kana caalaa si milkeessu raachi dhugaa rabbi baay'ee si gammadeera. Garmaamu soonaadha. Maabon immoo taarikii hojjannama. Waaqayyoo nu guddisee waaqayyoo nama nu godhee waaqayyoo nama fuulduratti dhaabbachuu danda'u nu godhee waaqayyoo namni nama jaallatu nu godhee. Ani nama akkasii ani nama akkas ta'u ani baay'ee waan baay'ee immoo bara interview irratti hin dubbanne barane interview irratti ani bara waan gaarii hin dubbanne waan gaarii qofan dubbadhe ani kaayyoon koos boosti nama boossisuun turre kaayyoon dargaggoota akka waarraa baratan maqaan si dhibuun naasansiisa amma waan tokko nan argama dargaggoota dhufaa jeesan fa'aa dargaggoota lubbuu isaanii balleessan. Namin Facebook irratti dubbatanii warra of ajjeesan jiru namoota baay'ee na gaafan isaan argus like interview kana kan godhe keessaa tokko san like namni abdii kutachuu waan akkasii keessa galuu hin qabu jedhee waan namni interview sana irratti nan dubbadhe kanan agarsiisuu barbaadhe like hope akka abdiin jiru akka waaqayyoollee jiru.
isarrattan focus godhenna. Waan baay'een dubbattu asli. Amma siniyyuu si boosisuu hin danda'a. Waan hin ta'e otoo sitti himee dhugaa rabbiin jedha. Asitti boossa waan akka isa dabbe. Wanti ammaa booda jiru salphaadha. Isa baay'ee ulfaataa ta'e. Isa baay'ee dhugaa rabbi. dadhabsiisaa darbinee. Amma waa'ee fuudhaa kanaa yaadaan jirtanii fuulduratti pirezidaantii keenya. Tidaarii. Min amma daggum kufum በቃ አይታችኋል እኮ ካሁን በኋላ ትዳር ነው። ትዳር ነው አከንሲ አሽቱ ገለተው ቢሽ አኩመን ሲንጀራ ያኒ ኦሮሚያ ገንደው እንደ ከሰ ተኮ ተኮ እንጀነ ያረ ከባቤር ካሜራ ሙዚክ ቢያደርግ አፍሲራው አርሲራማ ለምን አጆለን እንግዲህ ለምን አመ ክርክሪራ ጅሩ ለማንሳኒ isheen tokko suura kaatee naa ergite akka maratuuf isheen tokko immoo gaafa taznaannaatu faana ergite isheen tokko zannaxee naa ergite isheen tokko akkas taatee naa ergite macarrashaa irratti amma bakka abbaattiin jedhee bichakkireen maratu rakkadhe isaan arsi isaan baabti jennaan isheen tokko Ameerikaa jirti isheen tokko immoo Kaanaadaa jirti arsiirraa sama fukukkuriirra jiru bakka lamaan isaanii xana karanii hojjechaa jiru amma yeroon ga'u Ameerikaa fi Kaanaadaa Hati dana Jimma rao. Jimma rao firin. Mamal kaca mas gabati jalan. Yesiralim digini falligan. Yesiralim. Shawar rao. Rosiko. Bak adobira raundum tu firin. Aga amma hararge qofa galmaa'e. Hararge galmaa'eera. Hararge garuu amma hararge wanti baay'ee maakinis nama gaarii waan taateef harargeen liyyuu xiqimii qaba jedhee namanani. So harargeen liyyuu xiqimii waan qabuuf hararge irraa lama yaadeen. Akkuma Oromiyaan Finfinnee irraa liyyuu xiqimii qabu akkasuma Harargeen Raachuu irraa liyyuu xiqimii qabu. Xiqimii argatu qaba. Ammallee darraanallee guutuuf bareeda. 12 haa taane. Darza 12 oduufuun tola. Oduufuun namatti muufuu himachaa. ለምሳሌ 12 ሚስት አለኝ ከማለት አንድ ደረዘን ሚስት አለኝ ጀቹ ወይ አልከቦይ ኦዳ እንትኑ ኦዱ ፉንቶላ እንታው ባይ ለዋታ ያ አከሲቲ ሚሚጄሲኔ ራስ ቆይ እንትኒን ከሰን ማልታ ያኒ ሳስኪ ደሞ ማን ማላንጀት እንገደ ማይ ኢሬቻፍ ሚቲ ስፖንሰር ጎኒ ዋን ዱማ ሚሚጄሲኔ ካይሮቲ ሲያፈራን ዱፍታ ምናምን ጀቻን ቱረ አቲ ሆቴላን ብሎ ማኪ ቢራ ማለን ጀነ አቲ ሆቴላን ብሎ ማኪ ቢራ ማለን ጀነ አኒሞ Safu jalsin ante. Ana kasinje. Ani kobara fun soda tan sinje. Maja curare sor konisa. Kobara fun soda dai chuninde. Kobara fun jala dunan soda dada ka. Inde kana je chumma ki biramale hotel ambulu je chura ba. Namnu tipe kaba. Style anan dubbate. Nanti nak kate re timo. Wansan tu tahu je yo ashasharte. Hamaara kon kabu hotel cuma bulayet. Siap.
Ay hoteeli chumbula minim chigirela misinum tina afera. akkas goona bakka si afeerru amma ka araachoo koo maali beektaa dura Faransaay deemtee obboleettii kee argitee hawaasa Oromoo Faransaay dubbistee achirra tiraanziit nutti goota. Sitti mallasu maalaatu tiraanziit kaayiroo goota dhugaa akkas godha. Akkasan godha. Kan hawwii Faransaayichi ji'a 2 ji'a 3 fudhatanatti fakkaata piroosesiinsa. Garuu akkasan godha. Akkas godhi tokkuma gizuma dhuftu tiraanziit goota. Kaayiroo Addis Ababaa murata. Amma dhiyoo garuu intini deemuufi. Dubaay deemuufi. Samoona kan. Maal Dubaay kana waan mi'eeffattee ati suuquma goote erga nama gargara deemta. Ay Shivaaniin dhuftu malee naati. Maaf ol qorra garuu sodde. Arrabteen ta'e Oromoodha bara. Shivaaniin. Shivaaniin Oromoodha. Nama salaalee dabar hin argine garmaamu tola. Foonaadha ko yeroo ittiin argine. Nama salaaleedha mucaa salaaleedha sabboontuu salaalee dabar. Amma yoom bira deemu dalee? Yoom bira deemu? Shawarraa isheedha iyyuu nan irraanfadhe. Shawarraa isheedha Shivaaniidha shawarraa. Shawarraa Shivaaniidha. Sabboontuu shawaa ture maqaan isii Dubaay dhandhaan Shivaanii godhatte basanatti dhalee. Bakka ay sodaa qilleeta araada dabarati foonaa dhago araada dabar sabboontu akkas ture sabboontu shawaa ture achi deemteetu Shivaanii godha. Akkuma ammoo ijoolleen kuyi nama fiifiitu sabboontu walloo ture duraan FBC as jalatti fiifii kuyin jetti ilaalama bareeffatte ruuzii kana qofteemi. Yoom deemuun? Ji'a kana keessatti dhuma ji'a kanaa nan deema. Jiinichi dhumee baar. Jechuun ji'a tokko bakka 7 booda nan deema. Dubaay deemuun hagana piroosesii fudhataa? Like processing fudhatu ani ay asii waan an sirreessu tokko jira. Achi hojii fan deemu. Hojii wayii jira. Promotionii wayii hojjechuu fan deemu. Okay. Waaqayyo si milkeessu. Rabbi soliin haa ta'u. Akkam re'aati seenaan nagaadhaa? Seenaan dheengadda sargii tokko ooltee kalee ayyaana sosochii afran qal'oo waggaa 60ffaa tokko ooltee biqiltuu jettee guyyaa lamaan caffaraan ooltee rafaa jirti amma dadhabde. Nagaa rabbi. Ila soddaan kee si jalatti ilaaltee suufii kana itti naqxee hin jedhe shaarukaan fakkaatti kun soddoo mara. Suuraa argeera eessa deemtaniitu? Uffata wal fakkaata uffattanii eenyu post godhee argee zannaqaa ture. Akkatti ija keessa wallaalanii ما عرفت ديمو ما انت مالي ما اعتبر ما عرفت ما عرفتات من الكي ما انت ما عندك sagaleen kee jiru raachi. Mana baaburaa keessa jirti mucaan. Nice day. ciao
مالي مالتاتي منتل عادي أنا بنتهي دوبار كوستر يتة ما عرفت سنيتة مال كده فين مالكو مال كده مالكو إيه أرا مالكوتي أما ددي بستي نتيرجي تجنان أكسبت قولي بر ما قرر كافتا صدق اللي تاني إيسا جرتي مال أرجع تشيته كستي ما عرفت تيجا جرتي مالي صدق اللي تاني وين راجع والله boleh bila boleh boleh durkama di tu bikila boleh boleh bete bebana sudah kita ni akam guna gaming tak pernah mau mal guna إيه تبى نومه تب أقولن يلا كاتر إيسا جيمي تبى شو ورا